guddate ambaal ta'e baale immoo maqaa lafaat takke jedha afachuu sirriitti mafroomsa siigale akkan gadi qabeessitti ma gadi qabina dhage numeeri lammata keessattuu bakkaan jirutti artiistii ofiin jedhin artiistii jedhamuuf barlaal fakkii kaasaa jedhama namni fakkii kaasullee garuu ogummaan isaa aartii keessa jira baratuu qaba qoy lammaffaa namni weellisullee artiistii jedhamu garuu hojiin isaa aartii keessaa dameen isaa maalin weelliswa egalee weellisaa ebalu jedhama namni diraamaa dalagullee aktara ebalu jedhama aktara malee artiistii mitiin egalee artiistii ta'uudhaaf akka Ali Birraa sanitti ogummaa itti jirtu saniin fakkeenya Ali Birraan waa'ee mukkeen fi gaarreniin sirba waa'ee hojjattee duroomu hin sirba waa'ee loltee bilisoomuu hin sirba waa'ee biyya kee jaalachuu hin sirba waa'ee jaaltee fuudhuu waa'ee sargii hin sirba waa'ee fayyaa hin sirba waa'ee ispoortii hin sirba wantoota bu'uura jireenyaa ta'an torba ol irratti sii galaa miti hin sirba Ali Birraan waa'ee fayyaa yoo dhabde akkamittiin akka of godhachuu qabdu hin sirba kanaafuu namni kun artist ebalu jedhame doktorri kabajaa kennameef waalaikum salaam ati walaloon barreessitu hin sirbitu fakkiin kaasu fiilmiin hojjetu gaazexeessa maayitaatti wannumti aartii jedhame si keessa hin jiru bar kamitti artist ebaluuf hin jedhu hawwiin kee bareeduma lana garuu dhuufuu fi dharraa garaan dhaban jedhanii akka rakkoo itti fufaati namuma eebaati gab jette bada dubeeri gab jette dhagee maal Burrasi chalo jai. Akkan. Namma sii gale. Akkasi. Hamziya ase. Numeiri wani waisa wallalle tidi beta. Barbadu biti kinata. Oso ijantenne lallu mucha rifensa sinarrake kisi duba sena jira. Maaf nabalte jechuudha. Anu lenjiso digati anka jettu mea abbas kam mea koy arongade bichake yisire jaketti na tufatte kun akkam no wallahi umtorre jiru charkino ምንም የለም ይሄ ብቻ ነው ተሸርጡ ኩኒ kan kobaati diimtuun ayye aniyo kase bareeda so baafadeen illee nan agarsiisa nan dubbadhaachu maanini yoonin carraa argadhe baade jennaani haase waa'ee baaleetii fi waa'ee baalee kanarraa haasee fi waa'ee booranaa haasee waa'ee baalee lafa muramte haasee waa'ee booranaa immoo darsaase haftee qoy ati oromoo miti yaa feenuun na beekti an oromoo miti tokko jalqabumaa nan dubbadha yaaduma isin dubbachuu barbaaddanii tokko isin dhageeffadheen dubbadha ani yeroo jalqabaati fi awwee kana galchi dubbachuu natti hin dhiisu dhiifama wajjini kiyaariin akka ofiin ilaalutti namoota biraa akkittiin ilaalan hin beeku ani namoota baay'aniin yoonin qaamanis arguu baatte hayyoota baay'ee dhageessaa artisti baay'ee dhageettaa hunduma isaanii jabeenya isaanii beekumsa isaanii ogummaa isaanii doktoras haa ta'u profeesaras injiinaras barsiisas haa ta'u oromoon baay'ee qaba namoota hirreegatti baay'een qaba garuu isuma dhugaa jiru kan Kiyaar Bashiiri ani nan dinqisiifadha tokko farratti carraa mana isaa seenee dubbachuu iyyuu hin arganne waan baay'ee illee nan dubbadha yeroo jedhee taasaabutti carraa argachuu hin dandeenye nagalchuu hin dandeenye Kiyaar illee kanaafini ati galatoomii nama akkas amma yooni waa dubbadhe maal oromoon ni naafti rakkoon qabu darbirra bakka biraatitti haasofta gisee ani hin jirre seenaa gootota keessaa namuma dhuguma gootummaa isaatiif yookiin immoo agarii tulluu baay'ee nama gabaabadha gootummaa isaatiif yookiin hidhannoo isaa kilaashii agarii tulluu nama sana namni biraa gootummaa isaa qabaatu kilaashii agarii tulluu hidhannoo isaa kilaashii isaa namni baachuu hin dandeenye baay'ee gabaabadha gootota oromoo keessaa
jimaa tulluu hirkoo tulluu obboleeyyan isaatis jiran dhedheeroodha. Garuu agariin gootota Oromoo keessaa baay'ee gabaabaa nama yookiin ogummaa mi'a isaa ittiin baachuu danda'e sana Kiyaar Bashiiriin ilaalaa. Baay'ee sin ajaa'ibsiifadha. Gama keessa'uu gara fuula Feesbuukaa irratti namoonni hayyoonni hordofuu qaban Kiyaariin hordofanii ani Kiyaariin ani hin beeku dhugaa rabbi. Akkittiin ilaalu yookiin immoo dhuguma urjii Oromootiin kanaaf rabbi fayyaa siyaa kennu umrii nuuf haa dheeressuu Kiyaariin yaada keenya kan Booranaa fi Baalee kunoo firoomsan ni jiranii Ibrahim Jaamboo ni jiranii achirraan inni nan dubbadha carraa isaaniif hin laata. Asa waa'ee Booranaa fi waa'ee lafa Baalee sana asa ajandaan kenna sanuma lamaan. Amma malee godha. Koppilinki tu kaafi. Ummata kenna ummata beelayeef sagalee ta'uun akkuma itti fufetti jira. Alhamdulillah ummanni kenna waan dhabeen qabu garuu ammootu osoo ajandaa hagana ga'u qabnu osoo lubbuun nama keenyaa badaa jirtu osoo lubbuun nama keenyaa dhabamaa jirtu ajandaan taane fidaniitiin nu kennaniitiin mataan nu wareef. Kanaaf haalli deemaa jiru kuni Oromiyaa keessatti hedduu nama onnoo jedha. Kanaaf xiyyeeffannoo kenna gara ummata beelawee kanarratti osoo taasifnee irra bareedu jedhetti ni amana. Waan sanirraa hafeen ammoo ummata Baalee irraa lafa madda walaabu ummata Siikoo Mandoos irraa lafa madda walaabu muranii mataa irraa muraniitiin deebi'anii waan biraa waan jechuun kuni sirrii miti. Mootummaan amma wanni inni dalagaa jiru haalli ittiin deemaa jiru waan sirna qabaatii miti. Kanaaf Oromoo wal dhoksisuuf jecha wantoota akkanaa kanneen godhanii gaafa barbaadan akkuma dur Gujii fi Booranaan gaafa wal dhoksisuu barbaadan garanaallee hidhachiisanii Gujii Boorana wal nyaachisaa bahan gaafa barbaadan amma Arsii fi Baalee wal dhoksisan ilmaan abbaa tokkoo jecha gaafa barbaadan ammootu akkuma reefu Kiyaar jette san Shawaa fi Arsii wal dhoksisan yoo barbaadan jecha. Kanaaf karama Oromoo ittiin diigan sirreessaa deeman malee karama Oromoo ittiin bittinneessan saaqaa deeman malee waan Oromoo ijaaraa waan Oromoo fakkaataa waan Oromoo walitti qabaa waan Oromoo humneessaa waan isaan dalagaa jiran tokkuma nagarre hagaarraa jechuudha. Kanaaf kanatti ammootu ummanni kenna shaaloomee sagalee tokkoon ummanni Baalee qofti haa mormatu jechuu osoo hin taane ummanni Arsii Siikoo Mandoo qofti haa mormatu jechuu osoo hin taane Oromoon guutuun maaliifuu wantoonni akkanaa kunniin waan Baaleen keessatti qofa godhamee hafuu miti yookaan waan Arsii keessatti qofa godhamee hafuu miti. Ima deema jechaadha. Gandoota hundaayyuu dhaquun isaa waan hin oolle. Kanaaf yoo har'a yookaan mataa isaaniirra ejjanneetiin yookaan hin falmatin nu hunda kennayyuu ganda kennatti wanti akkanaa kun galuu waan maluuf wanti isaan godhaa jiran ammootu Oromoo fi Oromiyaa bittinneessuu waan ta'eef haala kanarratti namni irratti dammaqiinsaan hojjechuu fi irratti dammaqiinsaan hordofee sagalee tahanii ofirraa qolachuun barbaachisaadha jedheetti namanaa hiree nama biraatti kennitti deebi'a yaada. Jala jirtan taappi godha. Please koppilinkii tuqamee yeroo tokko nama 22 qofaa taappi godhaan jirtan. Taappi godha. Okay. Mux official kajedhu kun dubbadhu me'atille darbee laalla xaxiyet. Si darbu? Haasa'ee akkatti mul'adhu. Ani viidiyoo seenuu hin danda'u. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni argate hin jiru. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Sagalan kiyya ni jira. Injiraasi. Ni jira. Okay. Dubbat. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو جرى أما تقشتي. Banee jira kootu se. Dubbadhu ana biratti moo dubbachuutti hin jirre inni kiyyuu namni amma dubbisu jiru. Hunduu dubbataan jiranii bar darbee laallaa dubbadhu hin dubbattamoo gassi ari'a qoye tochi. Okay, darbee laallaan shamara natti fakkaate. nan darbini dubbadha. Yalla haase. Nan darbini ani video ba'uun ayyee galatoomi. Haala amma keessa jiru baadiyyaa Booranaa fi mootummaaleen taasisaa jiran kanarratti waa'ee uummata Booranaa irratti hundi keenyayyuu sagalee haa taanuu fi hawaasni keenya dammaqee jira. Miidiyaa qabnurra yaa dhaggeessisu. Akkasuma immoo waa'ee amma fakkeenyaa naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kun Baalee qofa osoo hin taane naannolee magaalaawwan akka Oromiyaa walitti dabalamaa jiru kanarratti otuu wanti kun hin ta'in amma bakka jirru yookaan warroonni hayyoonni keenyas wanta kanarratti fuuldura dhaabachuu qaban. Nus immoo aga dandeenyuun sagalee ta'uu qabna tokkummaadhaan kaane. Kuni sababaadha malee yookaan dhugaa uummata Oromoof yaadanii akka jedhan kana gocha gaariidhaaf osoo hin taane kun wanta bada wanta miidhaa guddaa fiduu danda'udha. Tuqanii ilaalaa jiran malee amma fakkeenyaaf dammaqina qabanii jedhanii tuttuqanii ilaalaa jiran. Nuti immoo yeroo kanatti tokkummaadhaan kaanee fuuldura dhaabachuu qabna. Boorannis ka Oromoodha, Baalees ka Oromoodha. Garuu kuni booda rakkoo guddaa geessisuu danda'a naannolee Oromiyaa kamirrattuu. Kanaaf yeroo kanatti yeroo barbaachisaadha. Keessumatti warroonni gara miidiyaa kanaanis dhageettii qabanii sagalee dhageessisanii waan ta'uu qabu yeroo kanatti taasisuu aarsaa yeroo kana taasisuudha malee gaafa keessa deemu gaafa wanti kun achi fagaatu dhaabuun ni danda'amu. Balaa guddaa geessisuu danda'a. Jedha gama kiyyaanii tokkummaadhaan kaaneetu sagalee haa taanu. Goobas. Ammallee namni birallee dubbadha. Mee copy link taap godhame. Copy link share godhame. Copy link share godhame. Dafame namni kun hundu nama 100 copy link share 100 seenuu qaba. Daddafa. Namni share gochuun sitti hin tolle yookaan gallakkisaadha midinno. Maaliif wal aarsina Oromoo? Na ari'aa miti wanti kun. Yalla yana hiyyoot dubbadhu meeti maqaan keetu maqaa Oromooti miti baziilee afaan Oromoo barreessitaa takka wal nagalchitan malee jechaa turte. Dafi. Share copy link godha Oromoo copy link share. Bakka cancel jiru sana isarraa naannoo Amjaasu dubbataa jirutti dubbachuu barbaadetanii yookaan gaaffii tokko sarraa qabaadhetanii kana